bartee hin hordofina. Irra deddeebi. YouTube, TikTok, waan kanneen hordofuuniin hin dhiyaatina. Dura bu'anii faarfachuun cadhisanii faarfachuu miti. Hafuuraan geggeeffama. Kadhadhaa. Hafuurri qulqulluuf iddoo kenna. Hafuurri qulqulluun in hojjeta. Hafuurri qulqulluun in dubbata. Yeroo kenna taa'a gadi. Kadhannaa keessa taa'a. Sagalee Waaqayyoo wajjin taa'a. Macaafni qulqulluun akka jedhu sagalee Waaqayyoo akka badhaadhummaa isaatti keessaa guutu akka Qolaasiyaas irratti. Sagalee Waaqayyoo keessan humnaan kan guute ta'uu qaba. Taa'a gadi. Iddoo kennaa hafuura Waaqayyooti. Hafuurri qulqulluun isin haa geggeessu. Isin eebbisaa. Waanni isin wajjin haa ta'u. Eebbaaf ta'a. Nagayaan naa jiraadhaa. Ameen.